Asoosama mata duree abdii hin cinne halkan sun dhumni isaa dukkana qofa hin turre qorra onnee nama dhuunfatu ture. Eebbisaan fodda manichaa dura taa'ee alatti ilaala. Roobni lolaa galee bishaan fodda irra gadi yaa'u sun akka imimmaan ija isaa irraa gadi yaa'utti dhaga'ama. Waggaa 5 dura bakka kanatti ayyaantu harka ishee qabee hamma dhumaatti wal bira jirra jedhee waada gale. Har'a garuu kutaa san keessa qilleensa qofaatu dhaga'ama. Ayyaantuun dhukkuba kaansariin qabamtee wallaansarra jirti. Mooricha hospitaalaa keessatti guyyaa itti aanu eebbisaan fuula isaa sobaan kofalchiisee gara kutaa ishee seene. Ayyaantuun baay'ee huffattee jirti. Garuu ijji ishee akkuma duraanii san calaqqisaa. Eebbii jettee sagalee haphiidhaan maaliif yeroo kee asitti guudda? Ati dargaggeessa dandeettii qabudha. Jireenya kee itti fufu qabda. Eebbisaan harka ishee qabee hamma dhugutti na ati jireenya kooti. Ayyaantuu jireenyi si malee hin jiru. Akka kitaaba fuulli isaa jirametti hiika hin qabu jedheen. Xumura gaddaa fi abdii ji'a 3 booda ayyaantuun addunyaa kana irraa boqotte. Eebbisaan addunyaa waan dhumatte itti fakkaatee garuu sanduuqa ishee keessa xalayaa argate. Xalayaan sun akkas jalaa qaba ture. Jaalallee koo xalayaan kun yoo ni si argatti argame ani qaamaan si bira hin jiru jechuudhaan garuu kofla kee keessaan jiraadha galma kee keessaan jiraadha ani si biraa hin deemne gara onnee kee galeen jira abdii hin kutatiin jettee anaaf jabaadhu. Eebbisaan imimmaan isaa qaccaa fodda sana baneera. Roobni dhaabbateera. Aduun immoo bahaa jirti. Amma waan tokko hubatee jaalli dhugaa du'aan hin dhumu. Garuu jireenya haaraatti ceesisa malee. Imimmaan abdii seenaa eebbisaa fi ayyaantuu boqonnaa jalqabaa abduu. Magaalaan Finfinnee qorra ganamaatiin gurguramaa jirti. Eebbisaan barataa waggaa dhumaa injinaringii yoo ta'u kaaffee yuunivarsiitii keessa taa'ee kitaaba isaa dubbisaa sagalee qoflaa namaatti tolu tokko gurra isaa bu'e. Garagalee yoo ilaalu ayyaantuun hiriyoota ishee waliin kolfaa jirti. Ijji ishee yeroo kolfu ni xiqqaata. Bifa ishee kan qulqulluu sanaan calaqqisti. Guyyaa sana qaqqabee eebbisaan onnee deebii dhaabi. Akka tasaa guyyaa tokko mana kitaabaa keessatti wal bira taa'an. Kitaaba kana ergifachuu danda'a jettee yeroo isheen gaafattu eebbisaan sagalee isaa eeyyee jedhee ni danda'ama ture. Boqonnaa lammaffaa waada onnee. Waggoonni jaalalaa fi gammachuu fi saffisaan darban. Eebbisaan hojii gaarii argatee ayyaantuun immoo barsiistuu taate. Galgala tokko gara qarqara galaanaa madaallii laga Bishooftuutti ta'anii aduu lixuu ilaala. Eebbisaan qubeellaa harkatti qabatee jilbiinfatee ishee gaafate. Ayyaantuu jireenya koo isa hafe si waliin dabarsuu nan danda'a. Ayyaantuun imimmaan gammachuu dhangalaasaa hamma dhumaatti hamma lubbuun too jirtutti si waliin jiraadha jettee waada galteef. Garuu jireenyi waada hunda hin eeyyamuuf. Boqonnaa 3 hurrii yookiin dukkana. Garaa namatti raasuun kan jalqabe waggoota tokko booda ayyaantuun yeroo hunda ni dadhabdi. Mormi ishee ammoo ni dhiita. Hospitaala deemanii qorannoo yommuu godhan onnee isaanii kutee kansariin dhiigaa. Eebbisaan amanuu dadhabee addunyaan hundi isatti garagale. Ayyaantuun garuu jabaattee isa jajjabeessuuf yaalti. Eebbii kun barumsa qofa ni dabarsina jette. Garuu ji'oota keessatti rifeensi ishee ni harca'e. Bifti ishee ni deeme. Qaamni ishee inni bareedaan sun ni uffate. Boqonnaa 4 guyyoota gola hospitaalaa. Eebbisaan hojii isaa dhiisee halkanii fi guyyaa siree hospitaalaa dura taa'a. Harka ishee isaa qallate san qabee seenaa isaan dabarsan itti hima. Ni yaadatta guyyaa jalqabaa kaaffee keessatti yeroon si arge barreeffama koo irratti bishaan dhangalaaseen ture jedhee ishee kofalchiisuuf yaala. Isheenis baay'ee dadhabduus ija isaa keessa ilaalaa ni mul'atti. Guyyaa takka ayyaantuun akkas jettee eebbii yoonii nan dhuunfaan deemes sanyiin jaalala koo onnee koo keessa akka jiru hin irraanfatin. Ati hojii guddaa hojjechuu qabda. Addunyaan kun
namoota akka kee kana jaalala qaban ni barbaaddi. Boqonnaa 5 adeemsan deebine.